السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتا كم جرتنا السنة نجا قود الحمد لله رب العالمين قلت ربي وأنا قادرة تنجر بجري هي الفكات وروني كورد بدو ما تيجي تطعم دو كيسان لايك شير سبسكرايب قدوف ما تيجي تاجر هنا دبلا ما سنين جرا أسمان السيد أمسا جواب دو تكو سنين كوا شمرة نورون بيا ربا جتني وروني باتني وبرا رجرتان جتولا maal jedhu beektaa Oromoon yoo mammaako hodduuf lubbuun akka abbaan godhe taate jedha. Kanaafi osoo of eeggattanii gaafa rakkattan na gargaara na maal godhaa naamna akka jettan san dhiisaate nuyis warroonni mana namaa keessa yookiin dalagataa jiru karooraa fi yaada qabannee biyyaa baanee jirra. Gizee baatanii yookiin waan fedhii keessanii dalagattanii mana keessanii akka feetan taatanii jettanii achi booda deebitanii na gargaaraa na ulfeessee badee abbaa manaa mucaa warra eebaluuti ganda namaatiin nama waamuuf namaan nama adda diiguuf waan biraa ta'urra osoo waan biraan ta'in yookiin baangaalii waliin yookiin kenna waliin eenyuun kaa isinii dheera yookiin namni qoyi maali rakkoon keessan yeroo jalqaba biyyaa baatan karoorri keessan isa jalqaba maalidha. Yeroo jalqaba biyyaa baatan san maatii keessan jijjiirtanii yookiin naan ilaalaa osoo kophee laaskitii takka iyyuu hin jijjiiratin jireenya gaarii fi yookiin jireenya wayii keessaa baatanii kaatanii biyyaa baatanii kaatanii waan kalee biyyaa baatanii maaf dagattan obboleeyyanti. Dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiiftanii tokkoon tokkollee baangaalii asirra ol baatanii miidiyaa kanarratti dhagootan kana guyyaa boruu wallaahi waan itti gaabbita isiniif ta'a. Mikinaatuun baangaaliin fuudhee biyya ofiitti ittiin isiniin hin galu. Ganaa asirratti akka feetan taatanii kaatanii dammoo miidiyaa maduuballeen taatanii wanta hojjan kaameraarra hojjettanii silaafu saalilleen badee miidiyaarra baaftanii kaatanii gaafa biyya keessan galtan gin ija maaliin yookiin finna tokko isinirraa argatee jedhe miidiyaarra isin gatee deemaa jireenya tabalashaa jiruun akka isiniin tabalashoofneef yoo gajjettanii dalagattanu. Erga tokko gizee tokko wanti tokko erga badee yoo adabattanu heeruma maatiin hin beekne yoo heerumuu dhiiftanu yoo isinitti hafee hoo. Nama lafa darbate namni hiree malee hin nyaatanii waan nama lafa darbate maal godhuuf ariifatta. Annaa miidiyaa irra baatanii waan fedhii keessanii namni isin na gargaara adda ani wallaa nama gargaaraaf gargaaruu baadhu kiyya osoo hin taane namoonni na gargaaru keessan maal jedhanii fakkaata. Yeroo jalqabaa waan wayii dalagdan wanna fedhii keessanii namni geetee amma deebi'ee adda na gargaaraa ebaluun nagatee akkas jettan san inni nin dalagii na gargaara jettaniin sunillee fedhii yookiin qabaatuu dhabee osoo hin taane waa hundaa gaduu fi obsee alaamaa kalee biyyaa baheessan beekeeti. Garuu geen baay'een waan nama dhibuu keessatti wanna kaleessa biyyaa baataniif dagattanii kun bangaalii waliin kun ijaazaa rafee dhiira biraa waliin ka seera hin qabne waliin seera hin qabdan kun bangaalii afirra baasee akka gundoo gini haadha abbaan qabdammoo maali jiran yoo haadha abbaan qabne zariif zanyiin keessan hin jiru boruu ittiin saalfattanii. Maal qabee yoo miidiyaa irraa yookiin kaameraa irraa achi afoo qabattan wallaahi itti isinii saalfanne rabbi sodaadha waan biraa osoo hin taane haalli kun gaarii mitiyyuu maal miidiyaa irra yoo wal jaalatan wal jaalachuu sun hoggaan jiru baangaalii haa ta'u namni hundi ilmaan aadam kulliin hiddi isaanii tokko baangaalii dhiisii waan fedhanitti illee heerumu mirga keessan namni isin dhuggu tokko illee hin jiru gin asirra miidiyaa irra baatanii gaafa namni sun isin gatee isin biraa deeme arrakkadhee kottuu na gargaarii hambaka kana kufeeraa nuun hin jedhina. Wallaahi bakka saalfanne wanta nu dhabne amma bakka nu jibbisiise wannummayyuun kunuyyuu kanaaf odoof qusattanii irra bareeda jalqaba oduu ittiin seenne thank you for speak jedha afaan ingiliffaa saniin akkasii osoo waan wayiitti ittiin seenne dura osoo itti yaaddanii gaariidha jedha gama kiyyaan warroonni yuutuubii kiyyaaf haarawaa taatanii laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan yaada haaraa wantoota haaraa garaagaraa qabannee akkasiin dhiyaannu yeroo biraatiin nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabadhaa isiniin jedha ijoollee mana koontiraataa jettan. Wanna hundayyuu obsa dalagadhaa obsaan mikinaatuun arrabnii fi ilkaanuu yeroo tokko wal ciniina arrabnuu fi ilkaanuu wal ciniina haati si haadha namni mana keessatti haatini fabbaan keessa osoo waliin loliin yookiin waliin dhabin isin guddisanii darajaa kana isin ganii hadha biyyaa baatanii wanti jecha namaatii fi ceqqamtanii yookiin aartanii biyyaa baatanii kaatanii diidarra baatanii yeroo ammaa kana fa'aa batalee Dubaay keessa dalagaan takka illee hin jiru. Dalagaan badee jira ijoolleen waggaa lama waggaa ol bakka hundi isaanii dalagaa arga waggaa tokkotti ol badee jira waan ta'eef obsaan dalagadhaa warroonni haaraa dhuftanillee ka dura dhuftanillee obsaan dalagadhaa jechi namaa uumaa naman gootu batalee obsuun barbaachisaadha mikinaatu yoo gaafa biyya galanillee jedhani gaafa waan qabne namni nama jaalatu hin jiru waan keessaniif jabaadhaatii irratti hojjetadhaa wama tokko wanni kun isin hin firrisu.
yoo ajaa qabaatanii jedhan isiniin firrisu nama lafa darbatee jireenya keessan kan isiniif ta'u sunuyyuu ka biyya keessaa sunuu badee jira gaafa biyya galtan biyya keessan nagaan isin galchee ka warra keessan beektan mucaa baaleeti mucaa arsiiti mucaa shawaati mucaa wallooti wuu wallaahi nu dabbar wayii miidiyaa kanarra uummanni wallaahi biyyaa beeku oduu sagantaa tokko kan rabbiin laaffiseef malee kun yookiin ol baasee miidiyaarra carqii raasee miidiyaarra qollaa nafasii quncisee tuma ijaazaa buutaa maal godhatan qaroo mataa qaqqabatanii dalagatan kakalee biyyaa baataniif horii haadhaaf abbaa keessanii gurgursiiftanii koongoo qabatee namni biyyaa baay'ee ka'ee wanta asii achitti baangaalii kaaniin wanna ol jedhu maal faayidaa qaba homaa waan faayidaa isin hin qabne waliin maal godhuuf azaataa tamme wallaahi laayik sheer gochuun koomentii yaada keessan kenna nu jajjabeessa isiniin jedha baay'ee nama dhukkubsa wanni akkanaa kana durraaf qusattanii isiniin jedha wanni yoo obsitanii dalagattan wanni akka mana madaam isin fayyadaa jiru akkanallee jettanii warroonni biyya Dubaay keessa jettan batalee balbalatti laga dimbaayinaa isiniin jedha kun yaada kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu hanga walitti deebinuuf yeroo biraa nagaatti turtii gaarii. Assalaamu alaikum.